Har'aa kan waliin ilaallu waa'ee butamuu waldaa kiristaanaa yookiin raapcharii isa jedhamu waliin ilaalla. Jechi butamuu waldaa kiristaanaa yookiin raapcharii jedhamu macaafa qulqulluu keessa hin jiru. Kana jechuun hiikaansaa fi yaadni isaa hin jiru jechuu miti. Macaafa qulqulluu keessaa iddoo itti butamuu waldaa kiristaanaa ibsame keessaati tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 51 kaasa. Phaawulos yeroo kana ibsutti nuti hundumti keenya ni geeddaramna malee hin duune. Dhoksaan ani isinitti himuuf jedhu isa kana jedheetuma. Kana jechuun waldaan kiristaanaa akka isheen butamtu hima. Akkasuma immoo tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 4 lakkoofsa 16 kaasee sagaleen guddisee nama abboomu sagaleen argamu ergamootaa ni dhaga'ama. Malakanni Waaqayyoos ni afuufama. Kana hundumaa wajjin gooftaan Waaqarraa gadi bu'a. Warri Kiristoositti amananii du'an dura ni kaafamu. Kana booddee warri otuun hin du'in hafne immoo isaanuma wajjin qilleensa keessatti gooftaa simachuudhaaf duumessa keessaa ol butamna. Kana jechuudhaan ergamaan Phaawulos warra Qorontosiif kana ergaa caafa. Kana jechuun butamuun waldaa kiristaanaa akka jiru kan agarsiisudha. Itti dabalees butamuu waldaa kiristaanaa fi akkasuma lammaffaa dhufaatiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gidduu garaagarummaan akka jiru hubanna. Kana jechuun butamuu waldaa kiristaanaa fi deebi'ee dhufuu lammaffaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin garaagarummaa inni qabu tokkoffaa irratti qulqulloonni Waaqayyoo hamma biyyi lafaa kun uumamtee kaasee hanga butamuu waldaa kiristaanaatti warreen jiran dursanii kaafamu. Kana itti fufuudhaan immoo warreen foon uffatanii jiran hamma libsuu ijaatti geeddaramu jechuudha. Deebi'ee dhufuu Yesuus Kiristoos lammaffaa irratti immoo qulqulloonnii fi ergamoonni Waaqayyoo Kiristoos wajjin erga waggaa 7 booda deebi'anii lafarratti mul'atu. Ergaa Yihuudaa boqonnaa 14 akkasuma immoo mul'ata Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 14 irraa. Lammaffaa irratti garaagarummaan butamuu waldaa kiristaanaa fi dhufaatii Kiristoos inni lammaffaa butamuu waldaa kiristaanaa irratti Kiristoos Yesuus samii gubbaa keessatti kan inni mul'atu duumessa keessaan. Ergasii qulqulloonni Waaqayyoo warri duraan du'an kaafamanii akkasuma warri fooniin uffatanii warri jiran jijjiiramanii Kiristoosiin qilleensa keessatti isa simatu. Deebi'ee dhufuu Yesuus Kiristoos isa lammaffaa irratti immoo Kiristoos qulqullootaa fi ergamoota wajjin deebi'ee dhufa. Yeroo dhufutti qaamaan kan inni lafa ejjetu. Zakkaariyaas boqonnaa 14 lakkoofsa 4 fi 5 gubbaa kan jirudha. Garaagarummaan butamuu waldaa kiristaanaa fi akkasuma dhufaatiin Yesuus Kiristoos inni lammaffaa inni kan biraan butamuun waldaa kiristaanaa kan raawwatu miixuu guddicha isa kan Yaaqoob dura. Innis miixuu waggaa 7 gidduutti addunyaa kana mudatuuti. Garuu dhufaatii Yesuus Kiristoos inni lammaffaa kan inni raawwatu miixuu guddicha waggaa 7 kan isa Yaaqoob booda yookiin immoo waggaa 7 booda. Akkasumas butamuu waldaa kiristaanaa fi dhufaatii Yesuus Kiristoos inni lammaffaa gidduu jiru butamuu waldaa kiristaanaaf yeroo ta'u deebi'een dhufuu Yesuus Kiristoos garuu Israa'eloota warra amma gooftaa Yesuus Kiristoositti amaniin warreen hafaniif akkasuma warreen miixuu guddicha keessa darbanii warreen dhufaniif booda yeroo itti isaan wal argan jechuudha. Erga garaagarummaa butamuu waldaa kiristaanaa fi dhufaatii Yesuus Kiristoos isa lammaffaa wajjin ilaallee booda jechi butamuu waldaa kiristaanaa macaafa qulqulluu keessa akka hin jirre ilaalleera. Kana jechuun macaafa qulqulluu keessatti yaadi isaa hin jiru jechuu otoo hin taane garuu hiikaa macaafa qulqulluu keessatti jechi raapcharii jedhu hin jiru. Hiikaan raapcharii jedhu jecha laatiniitiin baatamuu, geejjibuu, butachuu kan jedhu bakka bu'a. Akka macaafa qulqulluutti butamuu waldaa kiristaanaa wajjin wal qabatee dhoksaawwan nuti beekuu qabnu amantoonni sirriin hundi isaanii ni butamu. Lammaffaa irratti warreen dura du'an kan gooftaa Yesuus Kiristoositti amanan foon haaraa uffatanii du'aa kaafamu. Akkasuma butamuun waldaa kiristaanaa kan taasifamu lafarraatii gara samiitti. Dhumarratti qulqulloonni Waaqayyo hundi isaanii foon haaraa ulfina qabeessaatiin gara samii ol butamu. Innis gooftaa Yesuus Kiristoosiin simachuu fi cidha hoolichaa waggaa 7 irratti hirmaachuuf baraa hamma bara baraatti gooftaa Yesuus Kiristoos wajjin jiraachuudhaaf
warreen du'an foon haaraa uffatanii du'aa kaafamu. Warreen jiran immoo hamma libsuu ijaa keessatti foon haaraa kanatti foon isaanii kun jijjiirama. Sanaa booda Yesuus Kiristoos wajjin baraa hamma bara baraatti jiraatu. Inni kan biraan waa'ee butamuu waldaa kiristaanaa wajjin wal qabatee ilaalchonni garaa garaa akka isaan jiran hubachuun gaariidha. Isaanis bifa armaan gadiitiin dhiyeessineera.